guddina saba tokkoof aartiin lafee dugdaa ta'uun isaa wal nama hin gaafachiisu. Aartii guddisuuf ammoo dirqama saba sanaatti. Aartiin maal yoo jettan? Guddina afaanichaa, seenaa sabichaa, aadaa, duudhaa ummatichaa, guddina siyaasaaf, heeraaf seera akkasumas ittiin bu'aaruuf kan ummaticha tajaajiludha. Gara yaada ijoo dubbii keenyaatti yoo deebinu. Yaa'ii Gullallee Fiilmi Piroodaakshiniin TV OBS waliin ta'uun sagantaa addaa Oromoo Music Award jedhu qabatee yeroo dhiyootti simbiraan ga'uuf qophii isaa xumurateera. Oromoo Music Award filannoo ogeessotaa fi uummataan kan gaggeeffamu yeroo ta'u karaa SMS'tiin toora intarneetaan sa'a ilaalamee fi viiyuusaa waliin jabina walaloof yeedaloo akkasumas ergaa isaa miiksii fi arreenjimentii muuziqichaa qulqullina viidiyoo cimina keeroogiraafii fi kan kana fakkaatan yeroo ta'u namoonni marti hojii kana irratti hirmaatanii dorgommicha mo'atan ni badhaafamu. Hubachiisa. Artistoonni Oromoo kamiyyuu hojii ittiin Oromoo Music Award kan ittiin dorgomna jettan sirba yookaan wallee kan aadaa fi ammayyaa kan full HD ta'e lama qabachuun gara istiidiyoo keenyaatiin nun gahuu dandeessu. Teessoon keenya lakkoofsi tokko Boolee Walloo Safar Shawaa Suppermaarkeetii fuuldura. Lakkoofsa lama Gullallee mana barumsaa Madaanaa Lamii cinaa. Lakkoofsi bilbilaa 0982 16 34. Warra biyya alaa jiraattaniif karaa ittiin nu qaqqabsiiftan haala mijeessinee isin beeksisna. Yaa'ii Gullallee Film Production TV OBS waliin ta'uun.